عليكم ورحمة الله وبركاته. كان إلى لا جرتن كون channel يوتيوب إسحاق إبراهيمي. أنا مبوليس كيسن إسحاق إبراهيم بقى كره channel كانت نجار نفتن سنين جدا channel كيني سبسكرايب قلتوني جيبي سوماتي نفتان دام سهي كينيا كان إيرو مراتي جودار ليبرنو تبردو تكا كان إسنيف كبرد ديادي أكاتا تيليجرام كيسن قولو فتشو يو كان فتشو دنديسن إسني ترغيسيسا kanaafuu namoonni baay'een teelegiraam irratti jechuudha iccitii keessan bilbila yeroo isin irraa fuudhan waan isin namoota wajjin chat gootan kan isin namoota wajjin haasoftan iccitii keessan kan teelegiraam keessaruu baay'ee teelegiraamni iddoo security guddaa waan ta'eef jechaadha namoonni isin irraa fuudhanii chaanala keessan akkasuma immoo teelegiraama keessan keessatti iccitiiwwan adda addaa akka isin jalaa hin ilaalleef haala itti qolloo fuudhan dandeessan jechuudha kunis appilikeeshinii wayiitu fayyadamu otoo hin taane teelegiraamni ofuma isaati jechuudha waan passcode jedhamu tokko qaba pin itti godhachuu dandeessan jechuudha teelegiraam keessan qulfii yookiin immoo cuftuu kan furtuudhaan banamu itti godhachuu dandeessanii kunis pin yookiin pattern yookiin ashaaraa keessaniin kan banuu dandeessan isiniif haala mijeessachuudha kanaaf haala kamiin akka fayyadamuu dandeessan isinitti argisiisa viidiyoo tan laayik gochuudhaan eegalaa namoota hedduu bira akka gahuuf isiniin jedha amma kallattii gara viidiyootti isin dabarsa kanaafuu kaa jalqaba teelegiraama keessanii seentanii kanaaf kaa amma mee baneetii haala kamiin akka guute isinitti argisiisa jechuudha kanaafuu kaa jalqaba iddoo tuqaalee sadii gubbaa irra taa'anii dhuftanii bakka nama qalama diimaatti maree kana jechaadha ni tuqtanii achi booda akkana gara gadiitti deemtan jechuudha sitting ka jettu jirti ishee irratti nu cuqaastan yeroo tokko san booda akkana gadi deemtan privacy and security kan jettu ni jirti ishee tuqtanii gara fuulduraatti adeemtu jechuudha kilik godhee jira kunoo amma as biratti ka security iddoo jedhu kanatti waan gara 4-5tu jira isa yeroo bira kana isin barsiisu ta'a kanaafuu wanni guddaan amma qulfiitti godhachuudhaaf bakka kanatti kunoo passcode lock jetti kunoo bakka kanatti teelegiraama keessan yeroo fayyadamtu barbaadanitti namni biraa isin malee kan fayyadamne qulfiidhaan cufadhaa yookiin qollofadhaa waan jedhu wayiiti kanaafuu ishee sana nama off godhee isinitti argisiisa on irra jirti off godhame off godheeti irra deebi'ee isinitti agarsiisuudhaaf jechaadha amma of yaa godhume cufeeti jira amma kunoo amma of irra jira irratti hundeeffanne jechuudha qulfii sana irratti kanaafuu iddoo kana tuqtanii jechuudha isin amma yeroo jalqabaatti yoo seentan haala kanaan isin dhufa isin gadi tuqtanii san booda haala kanaan enable passcode jettu jirti kunoo iddoo kanatti jechaadha enable passcode ka jettu jirti san booda gadi tuqashee sana kanaafuu nagaafata itti galfadhu qollofadhu jedha haaluma amma argitan kanaan jechaadha kunoo galfadhee jira irra deebi'ee galchedha ammas kunoo haala kanaan amma oonnaaf taheeti jira as keessatti immoo wanni isin sittingii sirreeffatan jira piinii kana jijjiiruu dandeessanii iddoo kana tuqtanii jijjiiruu dandeessanii yoo barbaaddan akkasuma immoo ashaaraa quba keessaniitiin banachuu yoo barbaadan bilbili keessan bilbila ashaaraadhaan hojjetu yoo ta'e iddoo unlock with fingerprint jedhu kana on godhattan akkasuma immoo outlook jechuudha yeroo hagamii keessatti cufamuu qaba teelegiraamii keessan akka fayyadamtanii baatanii immoo sa'a tokko booda immoo daqiiqaa 5 booda immoo yeroo sa'a as biratti isinii fida ni guuttanii anama isinitti argisiisuuf daqiiqaa tokko godha akkamitti akka nagaafatu ilaallaa wajjin jechaadha dan jedhaan fingerprint illee on godhee jira isa ashaaraadhaan banamu jechuudha amma mee daqiiqaa tokko booda haa ilaalu teelegiraamni kun maal akka nagaafatu kanaaf kamee amma baneetiin isinitti argisiisu kunoo ka haala kanaan amma ashaaraadhaan nagaafate akkuma as biratti argitan ka kunoo amma ashaaraan nagaafate ashaaraa kootiin banee jira haaluma kanaan jechuudha piinii qofaan akka isin gaafatu yoo barbaadan jechuudha ashaaraa isaa kan qubaa sana irraa balleessitu dhuftanii bakka passcode kana jechaadha passcode ka jedhu kana irratti gootanii ashaaraa iddoo isa qubaan banamu kana jechaadha off gootanii amma teelegiraamni yoo bantan ka haala kanaan amma isin gaafata kunoo kiyya 1330 jedhu haala kanaan kan inni abonu namni kamuu isin malee banee fayyadamuu hin danda'u jechuudha kanaaf haala kanatti fayyadamaadha kanarraaf jenne kanummaa horaa bulaa deebanaa guddaa isin jaalanna